baga gammanne waldaan dubartoota Oromoo Addooyyeen mul'ata gurguddaa qarreewwanii fi haadholii Oromoo giddu galeeffate qabatee as ba'ee jira. Kaayyoon Addooyyee dubartoota qorqalbiidhaan miidhamaniif tajaajila kennuu, dubartoota dandeettii adda addaa qabaatanii gargaarsa dhaban gargaaruu, miidhaa yeroo da'umsaa dubartoota irra ga'u ittisuu fi gargaarsa taasisuu, aadaa fi safuu duudhaalee Oromoo badan irratti hojjechuuf kan jiran kunuunsuun kaayyoo waldichaa keessaa isa ijoodha. Waldaan Addooyyee kun sadarkaa biyyoolessaatti eeyyama guutuu argatee hojii eegaluusaa gammachuu guutuudhaan isin beeksisaa. Ayyaana guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 yookiin Maarch 8 bara 2020 sababeeffachuudhaan hoteela Kakumaammee kan naannoo Caffee Muudaa yookiin Lidataa Gamoo Awaash Darbii shanaffaa irratti argamu waaree booda sa'a 7 eegalee sagantaa addaa isinii qopheessee jira. Sagantaa kana irratti keessummootni kabajaa artistii fi guca qabsoo Oromoo kan ta'an Ilfinesh Qannoo fi Haloo Daawwee, Dr. Walalaa Hirphasaa fi Dr. Fireewoot akkasumas atileetonni bebbeekamoo hedduun irratti ni hirmaatu. Kanaaf qarree fi haadholiin Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti argamtan akkasumas shamarran Oromoo jajjabeessuudhaaf qeerroon, abbootiin akkasumas hawaasni Oromoo hundi sagantaa kana irratti akka argamtan kabajaan isin affeerra. Bitootessa 8 waaree booda sa'a 7tti wal argaan hoteela Kakumaammeetti haa ta'u. Waldaa dubartoota Oromoo Addooyyee. kabajamtoota daawwattoota TV ONN bakki jirrugaa as godina Jimmaa magaalaa Jimmaati. Sirna baniinsa waajjira bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa jechuun gurraandhala 16 bara 2020 geggeeffamu gabaasuudhaaf asitti argamna. Sirna adeemsa sanaas isin biraan geenyee jirra. Akkuma carraagaa dhufnee yoggaa sirna bakka itti waajjirri kun banamee jiru geenyu nama yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa yookaan immoo waltajjii ittiin beekamtu sanarraa baddee fi kana dura immoo yeroo dheeraan dura seenaa qabdu sirboota garaagaraa sirbuudhaan sagalee qabduuf seenaa qabdu isheen hin beektu jennee abdanna. Amma garuma isheetti isin dabarsinaa eenyu isheen isa jedhuuf immoo maqaa ishee himuudhaan seenaa keessa dabartee waan garaagaraa waan yaadachuuf hubattu isinitti himti. Garuma isheetti isin dabarsinaan wajjin turaa isiniin jenna. Tole maqaa kee dursiitii kabajamtoota daawwattoota TV ONN-tiif nu ibsi. Ani maqaan koo Sittiinaa Abbaaduulaan jedhama. Tole Sittiinaa Abbaaduulaa bakka lubbuun jiraattee har'a bakka waltajjii adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Jimmaa sirna baniinsa waajjira dhaabichaa irratti wal agarre. Baga wajjiniin wal agarre isinii wajjiniin isin jedha. Sittiin egaa bara dheeraan dura yeroo sana nutillee amma kan hangeenyu dargaggoota sirboota ati sirbaa turteen si beekna. Osoo gara sirboota keetitti nufini Sittiinaan eenyu isa jedhu seenaa keerraa waanuma gabaabaa yoo nu daawwattoota keenyaaf ibsite. Sittiinaan baandii gadaa keessatti sirba. Baandii gadaa isaa ammaa osoo hin ta'in baandii isa duraa isa jalqaba gizee Onag Addis Ababaa seenu abaa'oon adda bilisummaa Oromoo gizee seenu gizee sana jara Nuhoo Gobanaa wajjiniin Zariihuu Wadaajoo Ilfinesh Qannoo danuudha jarri Eebbisaa Addunyaa faa jara wajjiniin jara Mahammad Sheekaa faa wajjiniin sirbaa ture jechuudha. Mee gara yeroo chaartarii sanatti sin deebisa. Mee garuma sirbaatti akkamitti dhufte? Sirba akkamitti eegaltete? Sirbi Jimmaa keessa badaa namni sirbi hin jiru. Anatuma ijuma mukee ta'eetan sirbe malee. Kanaaf badaa sirbi badaan gizee sana immoo dhoowwaan qabu sii galee. Amma sirba cidhaatis namni sirbi hin jiru. Kanaaf sirbuun qabaa cidha kanas aadaa Jimmaas barsiisuun qabaa jedheen itti seene. Sirboota akkam akkamii irratti fuulleffattee deemte jette egaa aadaa cidhaa maal jette? Sirboota warraaqsaa moo kan aadaa moo kan cidhaawwan keessaa yaadatu jira. Egaa namni addatti sirba ittiin si beeku qaba ana dabalatee jechuudha. Mee waan sirboota keetiirraa maal jette? Sirba abdii qophees naa kennee jira.
Kanammoo sirba aadaa Jimmaa burtukaanii miti hadhaadha jaalalaa miti maraachaadha jedhamee sirbama. Ulee ijoollee Jimmaa hammatteen arganne kan jedhu jira. Amma garuu amantii keessa gatiin galeef amma hedduu ibsuus hin danda'u. Bareeda dhugaadha. Amantii waan baay'ee si daangessuu danda'a. Haa ta'u kun garuu waan seenaarraa haasofna malee waan ammaa miti waan yeroo darbeeti. Inumaayyuu namni sittiinaadhaan si yaamu keessumaa namoonni hedduun sirba tammaa naa tuqxeen si beeka. Mee sirba kana akkamiin sirbite eenyu si baase? Sirba aadaa Jimmaati qaalittii tokko jiranii. Maali sirbi Jimmaa kun namuma sirbuu dhabame moo adaraa akka nu sirbitu sagalee kee kanaanii naan jedhanii anoon beekuu jennaan hammuma ta'e irraa natti kennanii isa kaan immoo raayyaa abbaa maccaatitti guute kanuma. Sirba kana yoomii kan itti baafte yaadatta? 83 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Walumaa galatti sirboota meeqa baafte yaadatta? Sirboota 6 moo 7 makkanaan ga'a. 7 ga'a kaaseetii 7 kan ture. Gara kaasetoota 7 baafteetti jechuudha. Tole waan yeroo chaartirii kaafte nuuf afaanan ture jettee akkuma carraa immoo har'a akka hiree ta'ee Adda Bilisummaa Oromoos biyya jira baandiin gadaas akkuma kana deebi'ee jiranis nama waliin turtes keetti waan argatte naaf fakkaata. Mee waan yeroo chaartiraa sana maal yaadatta waan hojjechaa turtan? Amma na yaadadhe gizee sana akka cinqiidhaan hojjannaa, rakkisaadhaan hojjannaa, dhokannaa hojjannaa, hidhamaa, garafamaa hojjetta. Ilfinesh qannoo mataas iyyuu faashkoodhaan haadanii. Amma har'a isa yaadadheetan ijoollee gizeen arguun hin bu'ee wallaahi waanan jara arguun seene. Kanaaf jara wajjiniin sirbe amma gizeen argu bakka akkanitti isaaniin haasa'u wallaahi kanuma. Mee yeroo gullalleen kaafte gullallee akkamitti yaadatta? Gullalleen badaa cimaadha. Akka ammaa miti gizee sana hin hidhamtas hin garafamtas waan danuudha bakka kanuma waan biraan qabu. Yeroo sana Adda Bilisummaa Oromoo jira baandiin gadaas dhaabuma tuutubee hojiidhuma dhaabaa uummata dadammaqsuudhaaf socho'aa turtan jechuudha. Akkas alaabaan uffatamee jarri nuhoo alaabaan jara orgaaniin alaabaadha. Inni saawundi siistamiin wanta riinu alaabaadha uffatanii galanii jara elemoofaa jara immoo alii birraafaa makkanaa uffata jaraa uffatanii as galan. Mee miira yeroo sanaa waan miira uummataas haa ta'u kan keessan warra olii gaddeemee sirbee uummata dammaqsu miirri keessan akkam ture yeroo sana jechuun miira hoggaan isin jiru waan isinitti dhaga'amu? Baay'ee cimaadha inni gizee sanaa. Tu'amma jiraatanii argan bisaan fa'aa tu'amma jiraatee arge baay'ee bareeda ture. Eebbisaa waliin turte? Hin beeka. Tole yogguu Adda Bilisummaa Oromoo chaartira ba'u gaatu amma tuqxee warra akka Ilfinesh fa'a namoonni baay'een mana hidhaatti darbatamanii waan adda addaatirra ga'ati yeroo sana akkam taate? Yeroo sana nus hin hidhamne garuu amma badaa hin turre keessa rukuttaanis numa jira numa darbita garuu. Hadda garuu gizee baandii gadaa jedhan waan soban seesa dhugumaa. Kaaseettii dabarsaaran immoo jara waan jedhuun fudhe. Innuun jara argummoo dhuguman seene wallaahi. Yeroo seessatti hidhamtee turte? Asuma Addis Ababaa keessa. Finfinneetti hidhamte? Finfinneedha. Tole sittiin yeroo dheeraadhaaf egaati waltajjii irraa buutee namoonni waan adda addaa haasa'aa turanii hanga sittiinaan hin duute warri jedhan iyyuu jiru. Akkuma carraa waggaa sittiinaan as jirte jechuu dhageenyu nuyyuu irrifanne suma argumaa dubbachuudhaaf maaltu si balleesse maaliif badde? Wanti hin badeef amantiidha. Amantiidhaaf hin bade. Amantiin keenya hin dhorka sirba si galee. Ammas immoo ganda Jimmaa kana keessatti mana gandaa naa kennaniiru jarri mootummaa. Mana naa kennanii turanii suma keessan jira amma dukkaanaa wajjiniin. Mana sii kennan keessatti hojjettee jiraatta? Achi keessan jira. Tole hawaasi magaalaa Jimaas haa ta'u bakki kaan akkamitti si ilaalu namni akkamitti si beeka siin? Mana naa kennanii kan biraa waan na laalan hin qabanu abbaa manaa kootu abbaa ijoollee kootu jira isatu na gargaara malee hojii biraan qabu. Amma ijoollee qabda? Ijoollee 2 qabu. Ijoollee 2 qabda?
Haalli jiruuf jireenyaa kan Jimmaa maal fakkaata? Bareedaadha baay'ee. Bareedduudha. Isa durii wal bira qabdee walaaltochi kooti. Bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Nama gammachiisa. Tole mee yaaddee beektaa guyyaa tokko adda bilisummaa Oromoo bifa kanaan asitti dhufee waajjira ni banatas jettee akkasumatti akka waliigalaatti Oromiyaan deebitee wanni amma mul'atu ni taatee irra deebi'etta? Lakki hawaa akkanaa yaadeen beeku. Ijoollee meeqa dhumanii an akkasitti adda bilisummaa Oromoo akkasitti dhufee dhoksaadhaan kanaan dura waan goonuuf amma immoo waan akkanaa hin uumamaan waan qabu. Tole ijoollee baandii Gadaa waliin turte keessaa namoonni gariin har'aa waltajjii adda bilisummaa Oromoo kanarratti dhufanii argamaniiru. Gaafa isaaniin argite maal sitti dhaga'ama? Baay'een gammade dhuguman seene Suuteef Ittaanaas arge Mulugeetaas arge baay'een gammade bada. Akkuma carraa dhuftanii wal agartan moo dhufaatii isaanii beektamoo akkam? Carraadhuma malee waliyyuu hin argine jechuun walii sintin hin jenne akkuma irra buusaan wal arge malee hin beeku hin turees dhufuu jara. Adeemsuma kee walitti baatan? Akkas. Tole gaarri bakki kun waajjira adda bilisummaa Oromooti kan guyyaa irraa eebbifame. Asittu akkamitti argamte yaamicha sii godhan moo bifa kamiin dhufte? Yaamicha naa godhaniiru. Yaamicha naa godhanii jennaan hin dhufe. Mee ati adda bilisummaa Oromoo akkamitti beektaati? Akka guddaatti ilaala. Ammas rabbisaa guddisu. Akka nu fuulduratti akka yoo walii gallee tokko taanee jenne bilisummaan dhiyootti dhufa inshaallah rabbi jedhe. Tole mee har'arra dhaabbattee dargaggootaafis haa ta'u qeerroofis haa ta'u walumaa galammoo uummata Oromoofis addatti akka godina kanaan waan muuxannoo qabduuf waan keessa dabarsitee walitti qabdee waan jettu qabda? Jara dargaggootiin siichi nu dulloomneerra siichi dadhabneerra fiigicha kan danda'u jara amma immoo jarri cimsanii yoo tokko ta'anii ce'anii bilisummaan dhiyoodha jedhanii abdadha. Of duuban si deebisa waan irraanfadhee jira waan si gaafadhu ati gaarra sirba dhaabdee jirta nama bakka kee bu'eessa nama bakka buufatte wayii qabdaa? Hin qabu obboleettiin koo jirti Nafiisaa Abdulaakim kan jedhamtu isiin amma sirbarra jirti. Kanaaf nuun si gaafadhe Nafiisaan obboleettii keeti? Obboleettii kooti. Kanaaf amma sirba ofii dhaabdee Nafiisaa bakka buufte? Lakki ani bakka hin buusne ofummaa isiitiif sirbite malee an sirbi hin jenneeni. Ati sirbettee hin gorsine? Lakki. Akkamitti faana kee hordofuu dandeesse reeshee? Fedhiidhuma qabdiif ta'a malee an sirbi hin jenneeni. Tole ani waan si gaafadhu ammaaf kanuma ati immoo waan an jedhu nan qaba yookaan immoo waan ati nan gaafatantu jira yoo jettu taate reessaa sii kennine gaaffiif deebii keenya kana gudunfina. Ani ijoollee qeerrootiin jabaadhaa rabbi sina jabeessu bilisummaa isaa argattan kan immoo duraan dhokanneeti kan amma immoo ifa baheera jabaadhaatii harka keessa ol galfadhaan jedhaan. Tole artistii adde Sittiinaa yaada si gaafanneef deebii nu kenniteef maqaa daawwattoota TV ONN guddisnee si galatoomfannaa nu jiraadhu siin jenna. Atis jiraadhu nu jiraadhaa sin soomeen galatoomin jedha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa adeemsa keessa yeroo dheeraa durarraa kaatee artistii Oromoo beekamtuuf jaallatamtu Sittiinaa as bakka waajjira bilisummaa Oromoo itti banamu magaalaa Jimmaatti arginee akkuma carraa qabneeti yaada gara keessanii hin geenye kanarraa fudhanne isinis nu wajjin taatanii artistii Sittiinaa yaada ishee dhaggeeffachuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Gaaffiin deebiin ishee waliin goones kanuma fakkaata nagaan nuuf jiraadhaa horaa bulaa.